kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatii raadiyoo daandii haqaa ummata keenya ummata Oromoo kaaba kibbaan baadiyaan biyya keessa biyya alatti argamtan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Oduu gammachiisaa qabannee isiniif dhiyaannee jira. Oduu gammachiisaa kan isiniif dubbisu ana obboleessi keessan Hamzaa Booranaatiin. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota keenya ebla sadii bara 2010 akka lakkoofsa Awurooppaatti Apriil 11 bara 2018 wixineen seeraa HR 128 mana marii US'tti dhiyaachuudhaan sagalee guutuudhaan raggaa'e. Ummanni keenya ummanni Oromoo hundi baga gammaddan. Wixineen seeraa HR 128 jedhamu mootummaan Itoophiyaa mirgi namaa akka kabajamuu fi dhaabbilee siyaasaa hunda hirmaachisaa akka ta'u dirqamsiisu mana marii bakka bu'oota Ameerikaatti mirkanaa'ee jira. haala qabiinsa mirga dhala namaa fi deemsa ijaarsa dimokiraasii Itoophiyaa irratti kan xiyyeeffate wixineen seeraa HR 128 mana maree bakka bu'oota Ameerikaaf dhiyaachuun sagalee guutuun akka raggaasifamee gabaafameera. Wixineen seeraa kun mata duree Itoophiyaa keessatti bulchiinsi hundoof keessatti hammate akka jiraatuuf deeggaru jedhu kan qabu yommuu ta'u deeggarsa paartii dimokiraatotaa fi riippablikaaniitiin mormii tokko malee sagalee guutuudhaan guyyaa har'aa raggaa'ee jira. Wixineen seeraa raggaa'e kun sarbamiinsa mirgaafi dhabamiinsa dimokiraasii biyyattii keessatti raawwatamaa jiru kan akeeke yommuu ta'u keessumayyuu ajjeecha miidhaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti mootummaan Itoophiyaa raawwate guutumaa guututti kan balaaleffateedha. Seerri kun akka raggaa'uuf wixinee isaa kan bocan miseensi koongireesii New Jersey Congressman Chris Smith wayita seerri kun mana mareetti dhiyeeffamu haasawa taasise keessatti Itoophiyaan dargaggoota jijjiirama siyaasaa fi carraa hirmaannaa dinagdee gaafataniin keessumayyuu naannoo Oromiyaaf Amaaraa keessatti hiriirri mormii yeroo dheeraaf gaggeeffamaa turuu isaa ibsuun mootummaan biyyattii garuu tarkaanfii humnaan olii fudhachuun naannolee kana keessatti namoota qulqulluu 1,000 olii akka ajjeese himaniiru. Senatara Oklahoma kan ta'e James Hinoff muummee ministeera haarawni Dr. Abiy Ahmed fi bulchiinsi isaanii jijjiirama akka fidan carraan kennamuu fi qaba jechuun manni maree bakka bu'oota uummataa USA wixinee seeraa HR 128 kana akka kuffisan kan gaafate yommuu ta'u Chris gama isaaniitiin Itoophiyaa keessatti yeroo jijjiiramni aangoo jiru wanni waadaa galamu baay'ee ta'us hojiitti garuu hin hiikamu jechuun wixineen kun akka raggaa'u falmaniiru. Raggaa'u wixinee seeraa 128 kana hordofuunis lammiiwwan biyya keenya ilmaan Oromoo fi ilmaan Itoophiyaa galma mana marichatti marsanii eegaa turan gammachuu isaanii ibsachaa kan turan yommuu ta'u warreen dhibba wixinee seeraa HR 128 kana irratti sadarkaa dhuunfaadhaa hanga waldaalee hawaasa fi jaarmiyaalee siyaasaa aarsaa gurguddoo kaffaltan galanni keessan bilisummaa saba keessanii haa ta'u jecha gara fuulduratti tokkummaan hojjechuudhaan injifannoo caalu galmeessisuu akka itti fuftan asumaan dhaamannaa. Wixineen seeraa kun akka kufuudha fi qaamonni badii wayyaanee baasiiwwan gurguddaa baasaa turan osoo isaaniif hin milkaa'in hafee jira. Ilmaan Oromoo sochii kana keessatti adda durummaadhaan shoora guddaa taphataa turtan. Obboleettii teena addee seenaa jimjimu addee Dahabii Abdallaa Raadiyaa Aanolee Dr. Obsa Hasan obbo Tashitee Waaqoo addee Boonii Holkombii fi obboleewwan keenya kanneen biraa yeroo keessan guutuu kennaa qabsaa turtan baga gammaddan baga ifaajen keessan guyyaa har'aa birta baate jirti. Ummanni Oromoo roga hundaan tokkummaa yoo akkas taa'e mirga ofiif qabsaa'e warroottan ummata keenya hiraarsaa turan irratti olaantummaa yeroo kamuu gonfachuu akka dandeenyu sochiin kun barnoota guddaa kan namaaf ta'uudha. Maddeenni keenya akka jedhanitti seerri kun gaafa hojiirra oolu seera Maagniiksii Act jedhamu hojiirra waan ooluuf mootummaa Itoophiyaa baay'ee kan miidhu kan jedhamee fi Maagniiksii Actiin mootummaa Ruushiyaa balaaleffachuuf kan bahe yommuu ta'u bara 2013 eegalee dhiittaa mirga namaa hundayyuu guutuu kan ilaallatu yommuu ta'u haala kanaan qoljaantonni mootummaa Itoophiyaa biyya garaagaraa akka hin deemne ugguraa qabeenya namoota mootummicha keessa jiran guutumaa guututti seera ugguruu danda'udha. Gargaarsa mootummaa Wayyaaneedhaaf kallattiin kennamu dhaabu of keessatti qabata. Guyyaa har'aa qabsoon qeerroon Oromoo wareegama qaqqaalii itti kafalte mana adii keessatti maqaan uummata Oromoo akka ol qabamee dhahamu taasisee jira. Injifannoon kun injifannoo qeerrotii kan jettee addee Dahabii Abdallaa wajjin turtii gabaabduu taasifnee qabna nu faana bu'aa.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبولتيتنا ذهبي عبد الله جلك أبا بقى جمد هندم تكينا بقى جمد وري إفاجة قدك أبدا دبرتوني كينا عد درمان كبسو حتى جيساتن وقوتن لما نصدر بقى جمد والمانو بقى جمد بامسان. Egaa wuxineen seeraa echarri 128 jedhamu mootummaa Itoophiyaa mirga namaa akka kabajuuf dhaabbilee siyaasaa hunda hirmaachisa akka ta'u dirqamsiisu. Egaa guyyaa har'aa raggaasifamee wuxineen kun darbee jira. Egaa wanni kun argitee akka galma ga'uudhaaf carraaqqii guddaa taasisaa turtan obboleettii kan kee seenaa wajjiidhanii mee haaluma waliigalaati mee maaltu sitti dhagahame obboleettii teena Dahabee? Arra hedduu gammachuu guddaatu natti dhagahame gammachuu hagana jee ibsuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu gammachuun kiyya lafaatii qeerootiin hundinuu baga gammadan maasra deebi. Ayyee baguma walumaan gammanne mee akkaataan sagaleen itti kennan bakboonni guyyaa har'aa akkaataan itti haasawaa turan. Egaa Oromummaan tun hedduu lallistee akkasiin mul'attu taasifame natti fakkaata. Mee maaltu sitti dhagahame haasaan irraa akkaataan inni ittiin darbe maal fakkaata ture? Waa'een Oromummaan keenya yeroo dheeraa egaa Baasii guddaan fi kijiba meeqaan uguramtee kan turte har'a White House keessatti yoo bakka bu'oonni biyya Ameerikaa akkasitti quuqamanii waa'ee Oromoo ibsan hedduu gammachuu hagana hin jenneetu natti dhagahame. Maaliif qabsoo yoo irratti cichan guyyaa takka firii argatti waan jiruutu natti mul'ate sanuma wanni biraan jiru. Tole mee hedduu galatoomi Dahabee hedduu gammanne jira uummanni biyya keenyallee qabsoo hadhaa geggeessaa jira qabsoon kun firii horattee akkuma advante qabsoon qeerroon geggeessite kunoo har'a White House keessa maqaan isaanii maqaan Oromoo kun akka gaarii waamame egaa wanni kun am garamitti fullaa mee kanaan durallee akkuma si gaafata turre nu raati hawaasa keenyaaf ibsaa turte amma kallattiin gulantaan itti aanu maalidha? Mootummaa Wayyaanen immoo wanni kun akka inni hin dabarre maal gochaa ture xalayaan tokko ka guyyaa kaleessa bahaa ture argine ni jira mee ati mee moo wanni irraa nu ibsitu? Hayyee tole. Xalayaan isin argita namni cuftinuu argessanii duula akka wanni kun sagaleen isaa uguramee hin darbine mootummaan kun mootummaa haqaatii waan jiru ka maallaqaan dhoksuu barbaadanii akka namni cuftii hubatutti osoo nuti irratti kanatti hojjechuu hin jalqabin duraa waan eegale baasiin laabistii biyya Itoophiyaan laabistiif 150 baatitti kafalaa as geesse. Kan gubbaan ammas egaa House Resolution wixinee seeraa 128 akkasuma wixinee seeraa 168 kun dhufe hedduu halkanii guyyaa irratti gargaarsifachaa maallaqa akka galaanaatti irratti gannaqaati mootummaan biyya Itoophiyaa kan dhaabsisuu barbaadanii keessaafuu ammoo egaa baatii 4 fi 5 darban kana at least 7 faa kan Washington dhufanii irratti haasa'an even Congressman Mike Kaufman illee dhufanii mataa jijjiiruu barbaadan biyya Itoophiyaa kootu daawwadhu waan feetu siif goona wixinee seeraa kana nurraa kaasi waan jiru tokko isallee gaafatanii turanii Kongireesootaaf senatoroota hundaa mataatti kan laabii godhaa jirtu mootummaan Itoophiyaa. Kuni har'a wanni ta'e kun wanni argisiisu humniti qawwee fi humniti maallaqaa waan heddumminni maallaqaa waan takkallee hin godhu humna ummataatu caala waan jiru argisiise. Eessatti deemaa kan jiru har'aan tana akkuma namni cuftinuu argu House darbee jira sagaleedhaani kan lamata itti aanu sanatti seenuu qaba. Irratti dalaynee sanatti irraa darbee gara pirezidaantiitti ol darba eegas booda wanti ta'a jechuudha bilii ta'a jechuudha achi booda oguu darbee bakka pirezidaantii oguu darbee jechuudha wixinee seeraa kun. Tole hedduu galatoomi Dahabee obboleettii teenna mee amma ummata keenyaarraa ammoo amma booda wanni ummata keenyaarraa ammoo maaltu eegama amma boodallee wanni nu hafu jira? Inni jira wanni hafu senatoroota irratti dalaguudha kan hafe isaanis akka irratti sagalee kennaniifi san booda eegas gara akkuma nama maqaaleetti gara pirezidaantii darbee biliitti jijjiiramuuf uummanni Oromoo waan hafe irratti cichee dalaguu qaba. Kanumarraa jechuu qabsoon Oromoota akka jennee ammas resolutionii kan biraatis
biyya Itoophiyaa san keessatti mirgi namaa eegamuu qofa osoo hin ta'in wanni bara 27 waggaa 27 darbe mootummaan abbaa irree fooyyakii isaa raawwataa turan hedduudha. Kanumarraa eegallee takka lama jennee wanni uummanni Oromoo hawaasni biyya alaa fi kan biyya keessa jirus dalaguu qabu waa hedduutu jira. Ammoo qabdiin kan barbaachisu sanatti dalaguudhaan marraa kaanee jechuudha. Ayyee adde Daabe Abdallaa hedduu galatoomii sagantaa kanallee irratti nu argamtee gammachuu kan keetiif illee immoo haala jiruurraa nu ibsu kan keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin hedduu si galatoomfannaa hedduu isiniin boonna shamarran keenya waan kana duka buutanii hagga inni galma gahutti akkasitti itti xaartanii itti faayjanii hojii keessan dhaabdanii waan kan jala buutanii waan hawaasa keessaniif qoodhitan hunduma keessaniif kabaja guddaa isiniif qabna horaa bulaa deebana hayyee Daabe yeroo biraa bal'inaa walitti deebina hayyee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh baga gammadde baga gammanne hayyee toleesinis nu jajjabeessuu fi hundinaa dhaabbachuu keessaniif namni hundinuu hedduu galatooma assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh hayyee hedduu galatoomi hayyee nagaa الحمد لله رب العالمين انجفنون قم سياستين امني كينا بيا كيستي ارغتا جرو قلنتا الدنيا راتي بيتي الدنيا بلتا جرتو امريكا كيستي انجفنون چلولقان امسي قلمي فمونكن امتا كينا الافي حاملي قدا كان تودا ilmaan Oromoo wixineen seeraa HR dhibbatokoof 28 sagalee guutuudhaan akka darbu taasiftan ammas gulantaa taanut hojii keessan cimsitanii akka itti fuuftan abdii guddaa qabna. Wixineen seeraa Ameerikaa HR dhibbatokoof 28 sagalee guutuun darbus amma ammoo gara biilii akka jijjiiramuuf tokkummaan dalaguun baay'ee murteessaa waan ta'eef ammas ijaaromsa keessan jabeessitanii imala keessan fuulduratti akka taasistan abdii guddaa qabna. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandiyaa baga gammaddan baga walumaan gammanne oduun keenya dhimma kanarratti yeroodhaaf qabanne kanuma fakkaata dhimma kanarratti hayyoottan bal'inaa waan kanarratti socho'aa turan kan isiniif dhiyeessinu ta'a hamma sagantaa keenya taanutti deebinee wal arginutti wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.